أيه jalqaba dubbiidha bismillaan hin jalqabadha itti ansuudhaan salaamtaa isinitti dhaammadha assalaamu alaykum meenarraa jawwabadha akkam nagaa jirtu jireenyi badhaadha anaa dhufus jenne hundi keessummaadha ol seenaa nuuf ta'a balballi banaadha warra hafeefis immoo liinkii sheer nuu godha erga nuu dhuftaniis as keessaa ba'uun dhorkaadha bardiin islaamaa kanatu hundeensaa jabaadha kunoo walitti nu qabe barsiisaaf barata kunoo walitti nu qabe barsiisaaf barataadha kanuti argamu Allahu Akbar Islamitti kan inni hoogganamu ustaasa kabajamaa Fawzaan Alamaayooti baga nagaan nuu dhuftanii sagantaa bareedduu nama seentu qalbii kan isin nuu dhuftanii eebba nashiidaati baga nuu dhuftanii galatoomaa hundumti istiidiyoo muslimaa dhaabuuf kan birmattanii guyyaa milkiitii niyyaa bareeffadhaa hundumti yoo waa biraa dhabdane laayikumaan hin callisinaati ulamaa'iin keenyas kunoo wal gahanii asitti haajaa keessan maraa ol kennu Haja keessan maraa Allahu Akbar Aminaa jedha qalbii qulqulleessaati carraan kun akka sin darbine yaa obboleessaa obboleetti carraan kun akka sin darbine yaa obboleessaa obboleetti yaa obboleetti Allahu Akbar seenaa munashida keenya waa xiqqoo isinii hima hunda ta'uu baatus hamuman dhaga'een hima duraan keessa turane dukkana kufrummaa amma rabbiin filatee fi dhufane gara islaamummaa erga dhufane hin teenye takkumaa osoo rorroon meeqaa irratti raawwatamaa firaa fi alagaan irratti duule gamtoomaan qobummaan jabaannaan dhiisanii deemane barnoota islaamaa erga baratane nama baay'ee hubachiisane waa'ee islaamummaa diin kana ol kaasuuf hedduu cannaqamaa barsiisuuf hundeessanii markaza urjii islaamaa osoo boqonnaa hin fudhatiin galgalaaf ganama anitti hin daballe hojuma isaaniin hima nama akkanaa jabeeffachuun beekaan irratti dirqama nama akkanaa jabeeffachuun beekaan irratti dirqama Allahu Akbar keessi madaa ta'uuf ilkaaniin seeqachaa iccitii isaaniillee garumatti baachaa qabsoo itti fufaa gam tokkoon barachaa nama isaan nagahee gara amantaa dhugaatti waammachaa har'a kunoo ta'ane muslima hundaaf riqicha galanni kan rabbiiti yoo muudachaa dachaa galanni kan rabbiiti yoo muudachaa dachaa Allahu Akbar dalagaan isaanii baay'ee namatti tole ustaaz Abu Adil hamma eenyutu wallaale kan amantaa keenya ol kaasuuf kan ta'ane sagalee munashida keenya qaalii kan sagaleen kiilolee kan nama hawwatu manguddoo fi ijoollee hunda muslimaa kan taatane hamilee rabbiin isinii haa kennu hammallee dabalee rabbiin isinii haa kennu hammallee dabalee Allahu Akbar Ustaz Fawzaan Alamaayyoo yaa ifaa akka aduudha wanti isin dalagdan har'a addunyaa gubbaa hunduu waa'ee keessan walitti lallabaa yaa arjaa miskiinaa gorfataa akka abbaa barataa dadhabaaf laaffataa kan harkiftanii baaftan tabbaa walaloon barreessitanii yeedaloon bareechitanii gootan jajjabaa hammallee jabaadhaa itti fufaa muslimni isin qabaa haasidaa fi gufuu rabbitti isin irraa qabaa haasidaa fi gufuu rabbitti isin irraa qabaa Allahu Akbar karaa sirriirra deemanii dhufane gara islaaminaa erga dhufane ni qabsiifatane ifaa islaaminaa barachuuf qophaahane hadiisaaf quraanaa erga baratane hundaanuu jedhane kottaa ni baranna nashiidaan qabsaahanii jabeeffatane islaaminaa roorroo islaama hundaaf kan ta'ane gaachana ammallee hojii keessan itti fufaa banaa karaa islaaminaa nutis isin bira dhaabbanne diin kana walumaan kunuunfanna Allahu Akbar erga gara amantaa dhufane qalamaan barreessanii nashiidaan ergaa dabarsu kan jecha walitti funaananii sagaleen mi'eessee baasu kan quraanaaf hadiisa irraa funaananii kan keessa ergaa dabarsu yoo qalbiin dhaggeeffatane kan dheebuu nama baasu kan beekaa tumsee wallaalaa qabee ol kaasu kan wallaalaa muslimaa suutaan gorfatee barsiisu seenaa isaan dalagan awwaa dandaheen ibsu mindaa keessan rabbumaan isiniif haa baasu Allahu Akbar waa'ee munashida keenya asumattiin gabaabse mee xiqqoon dubbadha waa'ee duniyaa ilaalchise yaa warri diin kana kaddamachuun ofsi wallaalchise yaa warri duniyaaf jecha salaata si dagachiise yaa warri dargaggummaan rabbiif rasuula si wallaalchise borgaafa qabrii seente maaluma deebista teesse ilaa of hin gowwoomsiin dachee kanatti amante hundayyuu dhiiftee dhaqxaa duniyaa waan dalagatte hadaraa ittaa qophoomnu hadhumarraa eegallee kan guyyaa boriitu nu caalaa beeki yoomillee kan guyyaa Allahu Akbar addunyaan kun nama hedduu sokkee
addunyaan kuni nama hedduu sobdee waan gaarii fakkaattee dhaloota hedduu miite gara duniyaarra deebifte gariin namaafaa meeqatu du'a dagatee du'a yaadattee yoo hojii khayriin dalaganne bu'aa tokko hin qabu jireenyumti kellee erga du'uun hin hamne addunyaa kana lakkifte maaliif khayriin dalaganne hamuma dandeenyallee maaliif khayriin dalaganne hamuma dandeenyallee Allahu Akbar. ergaan koo kun immoo warra markaza hin beenne ilaallatti hadaraa meenaa hubadhaa isii kana qalbitti kottaa yaa obboleewwan haa barannu karaa barnoota rabbiiti shabakaa kee hin fixin gara ganda tiiktookii bichaatti karaa dhiittullee mee markaza kottu ol seeniiti isa kami faayidaan isa kami kasarri jedhiinii hundayyuu sammuun madaali sambooda atumtii mee wal bira qabii madaali markaza jechuun hundee quraana rabbiiti shuruuxaa ka'ee hadiisarraa hanga aqiidaati shuruuxarraa ka'ee hadiisa hanga aqiidaati Allahu Akbar. Allahu Akbar. garuu meenaa hubadhaa isii kana qalbiitti du'aa'ii barbaachiseera yeroo ammaa kana keessatti namuu barnoota dagatee deebi'ee gara baaxilaatti rabbiin as nuuf haa deebisu gara barnoota aqiidaatti aaminnaa jedhame warri na dhageessan marti aaminnaa jedhame warri na dhageessan marti Allahu Akbar. gamtaa majmuucaa yaa hundee barnoota beekumsaaf jaalala kan oomishu dhaloota tokkummaan isaanii akkam nama hawwata nama walitti qabee kan kunuunsu dhaloota dadhabaaf wallaalaa kan jabeessee godhu goota soba osoo hin taane dhugaadhaan wal jaallata bara baraan kunoo seenaa galmeessu dhaloota bara baraan kunoo seenaa galmeessu dhaloota Seenaa galmeessu dhaloota. Allahu Akbar. as gubbaa bichaa miti lafarrattis ni qabu beekaa jaalala rabbumatu walittis hin qabe yaa namoota jaalala hojiin keessan wallahi baay'ee namatti tola barsiisaaf barataan hunduu fuulduratti imala hunduu qabsaa hadiiniti isinirraa mul'ata halaala gamtaa majmuucatu taalim yaa bu'uura jaalala yeroo walitti dhufe hunduu gammachuu of wallaala soba hin se'ina qaamaanis arge bira deemeetan halaala soba hin se'ina qaamaanis arge bira deemeetan halaala Allahu Akbar. egaa kana caalaa hin deemu asumatti dhaabbadha wallahi rabbii jecha hunda keessan jaalladha dogoggora jiruuf dhiifama isin gaafadha akkan diin kana kaddamadhu du'aa isnaa kadha akka du'aa innan daganne isin bira kaayyadha akka du'aa innan daganne isin bira kaayyadha walaloo qo'adha goola buufan deema yoon balleesse hundi keessanoo dhiifama iccitii gaggeessota keenya isiniifan hima naa wajjiniin jirtu mee laayikiin naaf hima isin callimnaan jara mataatu jeeqama jirra jedha laayikiin of hima isin akkas taanaan jarri baraana shaaxuma akka hin laaffanne hundi keessan tasuma waan na dhaggeeffattaniif hunduu galatooma waan na Allahu Akbar. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.